murteen hin kennamne koomishiniin marii biyyaalessaa koree haaraa hundeessuu gabaafameera. Dameen loltummaa Itoophiyaa fi Ameerikaa damee loltummaa nageenyaa waloon hojjechuuf walii galaniiru. Qonnaan bultoonni jimaa keemikaalaa irraa bilisa ta'e oomishuu qabus jedhameera. Oduu biyya alaatiin USA'n qoqqobbii seenaa keessatti mul'atee hin beekne irra kaa'uuf deemaa jira jechuun himte. Qoqqobbiin kun maali? Bal'inaan kan dhiyeessinu ta'a. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota jeemman irraa oduu galgala kanaaf qindeeffadhe sin biraan ga'a. Kanan gammaa isinitti hime hangafoota oduu keenya galgala kanaati. Amma immoo gara bal'inaan qindeeffadhetti sin dabarsa. Turtiin keessan hanga xumuratti nu faana ta'u. Magaalaa Finfinnee irratti murtiin hin kennamne koomishinii marii biyyaalessaa koree haaraa hundeessee akka jiru himeeti jira. Dhimma Finfinnee fi Oromiyaa ilaalchisee yaaddoon garaagaraa dhiyaachuun marii falmii cimaa keessa kan galche yoo ta'u, koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa yaadota dhimma Finfinnee irratti wal hin simne qorate qindeessuun qaama murtee kennuuf dhiyeessuuf koree haaraa hundeessuuf murteessuu isaa beekseeti jira. Dhimmi kun immoo kan ka'e yaada garee miseensota 500 qabu irraa dhiyaate keessa immoo garee miseensota 120 qabu yaada adda addaa dhiyeessuun bakka bu'oonni immoo mootummaa naannoo Oromiyaa immoo komii isaanii erga dhiyeessanii booda ta'uu maddeen himaniiti jiru. Yaadota dhiyaate keessaa inni tokko Finfinneen magaalaa mootummaa federaalaa taate ofiin of bulchuu qabdi kan jedhu yoo ta'u akkasumas immoo dhimma faayidaa addaa Oromiyaa Finfinnee irraa argattu jedhe bakka faayidaa waloo jedhu irratti akka jijjiiramu yaada dhiyaachuun himameeti jira. Haa ta'u malee dhimma Finfinnee teessoo mootummaa naannoo Oromiyaa ta'uu ilaalchise yaadonni garaagaraa dhiyaachuun marii cimaa kaasuu isaan immoo hirmaattonni walgahii kanaa ibsaniiti jiru. Yaaddoon tokko naannoleen hunduu magaalaa teessoo isaanii mataa isaanii filachuu akka danda'an dhimma kana heera keessatti immoo ifatti tumuun barbaachisaa ta'us himameera. Yaadni biraa ammoo akkaataa keewwata 49 heera mootummaa federaalaa keessatti tumameen Finfinneen teessoo Oromiyaa ta'uu fi hariiroo Finfinnee fi Oromiyaa gidduu jiru seeraan murtaa'uu qabas jechuun dhiyaateera. Bakka bu'oonni Oromiyaa garuu dhimma kana Finfinneen teessoo Oromiyaa ta'uu ilaalchise beekamtiin heera mootummaa keessatti ifatti kennamuu dhabuu isaa jechuudhaan furmaata waaraa fiduu akka hin dandeenye jechuun komii isaanii dhiyeessaniiru. Kana malees immoo magaalaan teessoo Oromiyaa jechuun ijaarsi yeroo ammaa kana geggeeffamaa jiru hundi diigamuu jechuun ni danda'amas jechuun gaafii walgahii irratti ka'uu isaa himameeti jira. Hirmaattonni walgahii keessaa hedduun immoo komii bakka bu'oonni Oromiyaa dhiyeessan akka ilaalamu deeggarsa isaanii kan ibsan yoo ta'u bakka bu'oonni mootummaa naannoo Amaaraa garuu dhimmi kun marii uummata bal'aa kan barbaadu ta'uu isaa ibsaniiti jiru. Kanaaf immoo dhimma kana irratti murteen battalumatti osoo hin kennamne marii hubannoo fi bal'aan taasifame booda murteen akka kennamu jechuun yaada isaanii dhiyeessan. Dhumarratti yaadota irratti waliigaltee hin uumamne kana irratti immoo sirna qoratee qindeessuun bu'aa isaa irratti hundaa'uudhaan qaama murtii kennuuf dhiyeessuuf koomishiniin marii biyyaalessaa koree haaraa hundeessuu murteessuun isaa immoo gabaafameeti jira. Dameen loltummaa Itoophiyaa fi Ameerikaa damee loltummaa nageenya waloon hojjechuuf waliigaluun gabaafameeti jira. Itoophiyaa fi Ameerikaan damee loltummaa fi nageenya tumsaa tarsiimoo waloo hojjechuuf waliigalan jilli loltummaa raayyaa ittisa biyyaa Daayirektara hariiroo alaa fi tumsaa loltummaa Major Jeneraal Tashoomaa Gammachuu durfamu Ameerikatti daawwannaan hojii taasisaniiti jiru. Jilli daawwannaa isaanii ministeera raayyaa ittisaa Ameerikaa keessatti immoo itti aanaa gargaaraa ministeera dhimmoota Afrikaa wajjin kan ta'an immoo hooggantoota olaanoo biroo waliinis dhimmoota waloorrattis mari'ataniiru. Marii isaanii irratti biyyoonni lameenuu tumsaa dippiloomaasii fi loltummaa irratti qaban gara sadarkaa olaanaatti guddisuuf waliigalteerra ga'uun gabaafame. Tumsi tarsiimoo faayidaa biyyaalessaa fi fayyadamummaa waloo mirkaneessuun akkasumas immoo wal amantaa waloo cimsuun gaanfa Afrikaa fi naannowichatti nageenya waaraa tasgabbeessuuf bu'uureessuuf kan kaayyeeffate ta'us himame. Biyyoonni lameenuu hammattoota tumsaa waliigaltee fi saffisaan gara hojiitti galchuuf gara michummaa tarsiimoo guddisuuf murannoo qabanis mirkaneessan. Dabalataan garicha immoo hooggantoota dhaabbilee Ameerikaa biroo waliinis marii taasisuun daawwannaa taasisuun ragaa ministeera dhimma alaa irraa arganne ni mul'isa.
qonnaan bultoonni jimaa keemikaala irraa bilisa ta'e oomishuu qabus jedhame. Yuunivarsiitii Haramayaa qonnaan bultoonni oomisha jimaa qulqulluu keemikaala irraa bilisa ta'ee fi nageenya isaa mirkanaa'e akka oomishaniif hubannoo fi dandeettii isaanii cimsuuf barbaachisaa ta'uu himaniiti jiru. Qonnaan bultoonni fi leenjiin bu'aa qopheessummaa oomisha jimaa cimsuu mala jechuudhaan oomisha fooyya'aa ta'ee fi to'annoo dhukkubaa fi ilbiisota irratti akkasumas immoo itti fayyadama qorichaa fi fayyaa irratti fuulleffate Yuunivarsiitii Haramayaatti kenname. Qonnaan bultoonni oomisha jimaa irratti bobba'anii fi hojjetan oomishoonni immoo akkasumas immoo ogeessitoonni fayyaa irratti fi qaamoleen dhimmi ilaallatu kanneen birootiif mooraa Yuunivarsiitii Haramayaa keessatti leenjiin kennamee jira. Yuunivarsiitii Haramayaa yeroo duraatiif jimaa akkuma bunaa fi warqitti qonnaan bultoonni naannichaa fi madda galii fi jireenyaa ta'uu isaa hubachuun qorannoo jimaa irratti xiyyeeffatee akka geggeeffamu kallattiin kaa'amuu isaatiin itti aanaan pirezidaantii dhimma misoomaa fi bulchiinsa Yuunivarsiitii Haramayaa Dr. Abdii Muhammad ibsan. Godina Harargee Lixaa fi Harargee Bahaa keessatti immoo haala oomisha jimaa hidhata gabaa fi itti fayyadama keemikaalotaa fi oomisha jimaa irratti Yuunivarsiitii Haramayaa qorannoo geggeessaa kan jiru yoo ta'u immoo qorannoo kanaan immoo keemikaalonni oomisha jimaa fi qonnaan bulaan itti fayyadamuuf akka qaban himaniiti jiru. Yuunivarsiitiin Haramayaa qorannoo adeemsaa kana irratti ogeessa muummee garaagaraa barattoota digirii lammaffaa fi sadaffaa irratti hirmaachisaa akka jiru himameera. Qonnaan bultoonni qorattootaa fi qaamoleen qooda fudhattoota leenjii kanarratti hirmaatan hubannoo fi muuxannoo leenjii irratti argatan hawaasaaf dabarsuu akka qaban immoo dhaamaniiti jiru. Ameerikaan qoqqophii seenaa keessatti mul'atee hin beekne irra kaa'uuf akka jirtu dhaadatti. Ministeerri mallaqaa USA Scott akka jedhanitti qoqqophiin hamaa seenaa keessatti argitee hin beekne irra kaa'uuf jirti. Ameerikaan jedhan tarkaanfiin kun immoo USA keessatti tarkaanfii opereeshinii waraanaa laaffisuuf akka jirtu kan akeekus jedhamaa jira. Dubbiin kun immoo kan dhagame kamisa yoo ta'u dhaadannoo Tiraamp waraana dinagdee fi akeekkachiisa biyya Iraan deeggartu kamiyyuu dhiibbaa dinagdee ishee eeggata jechuun ibsa. USA waraana ji'oota 6 dhaabuuf qoqqophii dinagdeef dhaadachuu isheetiin kanaaf immoo gatiin boba'aa kamisaa mul'ate torbaan 3 sadarkaa mul'atee hin beekne kan ta'e yoo ta'u boba'aan barmeela miliyoona hedduu bahaa jiddu galeessatti hiriiraa akka jiru gabaafama. Boba'aan maaliif akka dabalee hin beeku jechuun CNBC'n gabaasetti jira. Dhiibbaa dinagdee olaanaa yeroo goonu carraa waraanaatiin immoo dhiibbaa irra hin deebine kan godhamutu jira jechuun Ameerikaan akeekkachiisaa jirti. Waraana kana keessatti kumaatamaan ajjeefamanii sababa Iraan hulaa Hormuz cufteef gabaa biyyoota galoo galaanaa danqamaa akka jirus akkasumas immoo hulaa Hormuz boba'aa addunyaa dhibbantaa 20 kan ceessu ta'us immoo himamaatti jira. USA fi Iraan si'a lama waraana dhaabuuf waliigalus kan beeysan yoo ta'u baatiiwwan eblaa fi adoolessa keessa hulaa Hormuz akkasumas immoo hin banama waraanni immoo ni xumurama gochuuf beeysaa turan garuu hanga ammatti furmaanni laatamee tokkotti akka hin jirre gabaafameera. Egaa kabajamtootaa fi daawwattoota JMN irraa oduun galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaata hanga ammaa waan nu daawwattaniif nu hordoftaniif galata guddaa qabdan isin jecha JMN subscribe like share gochuu yaada qabdan komentir nukaa yeroo gaarii qabadha wanta nu filattanii nu waliin taataniif galatoomaa isin jecha galgala gaarii.